Si sodaachaa kanan jiraadhee isa sobdee nama ajjeeftu jedha muuziqaa ruuttaan irra godhatte Aishamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni kiyya marti keessan seeniin jechaa ruuttiyyeen guyyaa har'aa nan baastanii sinattoota sin sobdoota gaa'ila koo gidduutti waan baay'ee raawwattanii qarshii narraa nyaachuuf abbaa manaa koo xureessitan yoo jettu tagallasseetti. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudhaan kan hin jedhu maal akka ishiin jette dhageessanii mana kireeffadheen hoteeladha jette kireeffadheen mi'a muluu qabaa waan hundumayyuu qabaa waan xiqqoo garuu hani guuttadhee jira jettee jirti jechuudha. Egaa namoonni baay'een kallattiilee garaagaraadhaan bilbiluufidhaan akkasumas immoo waan isaan haasawanii waan isaan odeessan karaa wasaappii karaa teelegiraamii akkasumallee keessaan bilbilanii argachuudhaan ta'an kan ka'e namnis ruuttaadhaan loluurraan kan ka'e namni waan baay'ee jedheeraanii waan baay'ee taasaheera irratti tiktookii irratti asii gadi mataa ishii gadi qabanii irratti sirbaniiru kanas argiteetti akkasumas immoo qortee hubattee hojii isaanii argitee nan baasan jettee baateetti siniin jechuun jaaladha. Egaa isa kanarrattis immoo abbuushii fi roobeel hin dhufu isaan dhufnaanii nan amananii namni tokkoyyuu mana hin jiru yeroo kanatti immoo ani deemuun qabaa kanaafiyyuu buruukidhaan waan madhee jira jette jechuudha. Otuma isaan deemsa eegalanii karaarra jiranuu kachi jechaa dhufanii yeroo isaan arganitti ta'anii shiqaqqaban jechuudha. Ishiinis beekuma sa'aatii kanarra sa'aatii isaan dhufan irra goote jechuudha. Maaliif of qulqulleessuudhaaf jechuudha. Isa kanadhaa dhufanii egaa roobeel akka nama maraatee akka dingataa wadaroo ittiin hidhame kutee ta'e jechuudha. Sababni isaayyuu waan yaade bira hin geenye waan karoorfate bira hin geenye amma lafa yaadee fi lafan karoorfadhu ga'utti of duuban deebi'u jedhee dubbateera karoorfateera qindeeffateera xoofoo sana hundumayyuu jalaa dhangalaaste ruuttaan siniin jechuun jaaladhaa. Isa kanarrattis immoo siif jedheen dadhabe siif jedheen tabbaba'e siif jedheen waan baay'ee ta'e siif jedheen saree ta'e siif jedheen abaarame namni hundinuu ija gaariidhaan nun ilaalu anas ta'e abbuushis ta'e ati garuu dabqa keenya biyyoorra dachaafte lifaatiin keenya eessadha lifaataachi yeetnoo maal godhu egaa maal jettu gaa dhugaa lafatti haftan maaltu galeebsinitti fakkaate ruuttaadhaaf jechuudha. DN dhufee DN sitti agarsiifne kana caala maal barbaadda dhugaa akka ta'e jennaaniin atis lakkaa sin sobdoota nuun jette dhugaa nurratti bahaa jirta jennaani kan biraa dhiisiti. Inni ati hiriyaa kooti jettu suniyyuu amaneeti mucaa fudhate kinoo guyyaa 3 faana jiraachaa jira fataa hidheeti ofitti qabee jennaan ishiin immoo maayette marmara irratti gaggeesseera amma marmaraan dhufutti jedheetidha. Isa kanas immoo waan beeknu hin qabnu jettee jechuudha. Waan beeknu hin qabnu jechuun immoo hin sobdu jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Sana booda gaa'ee na gargaartaniittu kaleessaa na wajjiniin dadhabdaniittu yeroo sin na gargaaruu malaatti sinitti siqeera na gargaartaniittu amma immoo jireenya mataa kootii jiraachuun qaba. Ani sinitti siqee sin faana jiraadheera jechuun immoo yeroo hundumayyuu sin faana jiraadhaa miti jireenya mataa kootii jiraachuu nan danda'a. Kanaafiyyuu wanta asirratti bayii galinaan jettan hin qabu. Jennaan Abrahaam bira deemta. Abrahaam kan jedhamu sana bira deemta. Inni si'iif hin ta'u abadaan si'iif hin ta'u isaaniif ta'anatti fakkaate Abrahaam nageessaa $200 $200 maal godhaafi $200 tokkotti kennime itti kennitamu akkam lakkiyyuu ittiin kennin anasiin jedhe ittiin kennin abbo ittiin kennin gubatani roobeel maal goota gabre kuma shantama isa mucaalaa nyaatte sana akkam goota
maal jedhaan isinitti fakkaate immoo Buruuk immoo suutuma qabbanaa abbaa isaati suutuma taasaa isaan immoo jechuudha itti seeratu situu kana godhe si immoo qoy jedhuun isa qabachuu barbaadan beektu isa tumuus barbaadaniiru maaliif isa waamtee jennaan hojii baay'ee qabu jetteen immoo achi diratti immoo roottaan hojii baay'ee qabu eeywa hojii baay'ee qabu ro'obeel saatee 24 mindinoo wayiniin harkaayyuu bade caatii nyaateedhaan kan biraa immoo shishaa xuuxeedhaan dhuguma hojii qaba hojii aan baay'ee biisiidha sin jetteen elame akkatti isheen dhositu saatiin qabdan yeroon qabdan ennaan akkuma goonee wal qaqqabsiifnan jedhanii akkuma kun warra Ameerikaa keessa halkanii guyyaa hojjetanii godhame biyya Itoophiyaa keessa hojii maaltu jira kun amma hojii hojjetattanii yaadduun kun mee yaa gooftaa surreedhuma isaaniillee mee jechuudha surreedhuma migaa ta'ellee mee qabanii garuu arraba gahaa ta'e qabu jechuudha arraba jireenya namaatti hin diigan arraba gaa'ela namaatti hin diigan guyyaa gaafa tokko gaariin afaan isaanii keessaa kan hin baane amma ta'e iyyuu abbuus sana wayyaa amala qaba inni kun jechuudhaan maal akka ta'an hin beeku gaafa inni dhalatu haati isaarra bar'ee laatteef ta'u re'eenuu akkasitti taatu waan isaan hin beekan mataa urgufe dhugaan siniin jedhe imimmaantu qabe dhugaa gara dhumaa fa'a ittiin boochisan meeqa lakkisuu didanii ishiyyuun boochisanii ishiin iyyuun booche jechuudha mimmaa ishii xaxxaragatte iddoon dumatti sila mimmaan xaxxaragattaa boodammoo achi baqqaa dheeshiifate jechuudha achi baqqaa akka feete ta'uu dandeessan keessaan qabu naan abbuushis immoo dhiisi baqqaa dhiisnaan naan dura maa akkamitti dhiisna dhiisi jettaa maa jechuudha akkamittiin dhiisna jedhee jechuudha akkasumallee ati isumaan bira deemta naan isa biraa waan hin deemu qabu waan inni jedhetu jireenya koo irratti ta'a waan inni jedhetu jiruu koo irratti ta'a amma deessutti illee maaliif asin turre dheekaa maaliif asin turre silaa viidiyoo waan ta'e qabateera jedhan egaa hiikooftuun tokko ishee gargaaru malee ruuttaadhaayi gaafsan immoo viidiyoo mucaa waraabee bilbila isaa keessatti qabachuu barbaade ta'onni waan isaan beeku ammasitti maaliif hin turre qophaa kee akkam gootaa eenyutu waasii godhannaan rakkoo tokko illee hin qabu waan salphaadha namuma wayii waammadha jennaani namni si gargaaruun barbaachisaa jedheeni abbuushii yeroo kanatti immoo rakkoon tokko illee hin jiru amma isaan kan shakkanii Abrahaamuun bira deemtiidha itti fakkaate egaan beennu amma qixxee Abrahaam bira deemteedhaan roottaan qixxee Abrahaam bira deemteeti mana qophaa ishiitti kireeffatteetti taanaanii waan hundumtiyyuu mijata haasofsiisuuf illee mijata hordoftoota karaa mee haasofsiisee mucaan mee rakkate Abrahaam mee rakkate karaa haasofsiisee karaa ishii gorsee gara jireenyaatti ishii fidu dhabe gaafa inni ishiitti na dubbadhee harka qabanii dhoo afaan qabanii dhoo rakkate bee dhugaan siniin jedhe kan hin maraanne iyyuu jechuudha na baay'ee nama wanni ta'a jechuudha gaanama dhuguma eenyu akka dhiifama gaafatan hin beeku ruutaa dhiifama gaafatamu Abrahaamtu dhiifama gaafatame amma akkaataansaa garuu Abrahaam garaansaa miskiinadha dhiifamaadhaan inni isaan kanaaf iyyuu mi'ammatoo isaan dhaqaniyyuu jalatti jilbeeffatanii dhiifama waan gochaa turree fi gaarii nutti fakkaate nu dhiisotoo jedhaniini jechuudha iddoo seeraa jedhamu sin naqu Abrahaam dhugaan siniin jedhe iyyan jaalatu watwaannaa minaa wacan jaalatu amma fakkeenya guyyaa jechuudha eessadhaaf Afrikaa irraa moo minaamina irraa daawwaleetu jechuudha namichi tokko maadhaanii inni immoo waraabeetudha jechuudha kan gallakkisaa ture YouTube irratti jechuudha DNN jedhe DNN sobadha hin marammaramne kan itti kennan immoo doktoratti qarshiidhaan bitan doktora biyya fagoo deemee biyya halaa akkasumas immoo asii Sudaan keessatti fa'i marmaraan irratti gaggeeffameetu gara biyya sanaa deema amma maaliif akka Abrahaam gara seeraa hin deemne maaliin akka Abrahaam hin jaanjesseeyyuu wanti beekamu hin jiru garuu biyya Itoophiyaa kana keessaa yeroo muraasa jiraatedha tanaan roobeel rakkoo guddaatu irratti uumama inni immoo jireenya nama baay'ee karaa argatu barbaada karaa ittidhaanii suusiisaa shiishaa akkasumas illee caatii nyaatu qarshii sana waan barbaaduuf jireenya namaa balleessetu akkasitti fayyadama isa kanas immoo akkamitti gaashiyyeen illee zimmi jedhanii cal jedhanii baay'ee nama dhiba kuni
firrisaan jiranii akkasumallee hiriyoonni Abrahaamillee maalidha hiriyoonni Abrahaam jedhe dhugaa dubbachuuf namichi sun jechuudha. Hiriyoonni Abrahaam muluun isaanii faayidaa barbaadduudha sobaniitu jedhe viidiyoo irratti Abrahaam fakkaataniitu dhimma mataa isaanii hojii mataa isaanii hojjetanii galu gara mana isaanii isaaf hin ta'anii nama tokkittiyyuu hin qabu. Abrahaam nama safaana dhaabbataa jiru. Mucaan qobaasaa jaanjee jira. Wayinis xussiisee jira. Hanga ilmoo fidee mana keessa kaanii hanga kun ilmoo keeti jedhanii amansiisanitti amma kanaatti ilmi namaa akkamitti dhaani maa jechuudha hin barbaadu jedhee mucaa sana balbala gadi darbachuu ni danda'a ture. Kanaafiyyuu wanta seeraan alaatu hojiirratti hojjetamaa jira. Innis hojjechaa jira. Borumoo mucaan waan tokko ta'eera yoo ta'e akka carraa ta'e dhufanii harkaa fuudhanii qoricha wayillee laatanii fi mucaa sanadhaa fi sana booddee isatu akkana godhee isa bira ture jedhaniitu hospitaala seensisuu yeroo sanadhaan immoo karaa sanaan kasasanii qarshii irraa nyaachuudhaaf jedha jechuudha. Inni kun dhugaadha. Boodannaa harkaa fuudhan waan tokko mucaa godhanii as deebi'anii siidha kan jenneen jechuudha. Akka inni kufuu barbaadu waan ta'eef akka inni bakka maaliif akka ta'an hin beeku bakka baay'ee jechuudha. Na Abrahaam akkaataa jechuudha ittiin kuffisanii jechuudha. Abrahaam cabee yookiin immoo Abrahaam bakka waan tokko ta'ee qabamee akka argan barbaadu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yaada gaarii yaada bareedaa yaada tokkittiin qabaniif jechuudha. Yaada tokkittii jecha tokkitti jechuudha hanga akkanaatti jechuudha. Har'allee riyaas jettu sana duriyyee keessanadhaan jechuudha. Seen ajaa'iba maadha manaa dhaabee jechuudha. Ruuttaayyume salphisaniiru dhugaan sin hin jedhe. Ruuttaa gaafa kam salphisan sanitti fakkaate gaafa ishiin kana dura sapiraasii goonaa nufana gammaddee haa ooltu jedhee abbaa isaasallee akkasuma sapiraasii godhee oole sana gaafa ishiin deebitee galtu eessaa dhufte jedheenii gaafa irra dhaabatan sana gaafa sana kaasaniiti salphisan jechuudha. Iddoo akka ishiin qabne kan agarsiisan lafa akka ishiin qabne kan agarsiisan gaaf sana jechuudha. Hiriyummaan isaanis yookiin immoo haadhummaan isaanis homaa tokkoyyuu waan nuu galeen qabu. Sababiin isaayyuu obboleettiin ishee jechuudha. Obboleettiin Ruutaa garaa tokko keessaa ba'anii nuti obbolummaa keessan hin beeknu eenyummaa keessan hin beeknu eessarraa kan dhuftan sinii namni garuu wajjiniin dhalateef obbolummaan ta'u kallattii garaa garaatiin wal bartanii obboloota waliin jechuu dandeessu. Obbolummaan immoo akkattiin miti gaala namaa diiguun miti gaala keetti deebi'i jechuudhaanii gorsuudhaanii. Kanaafiyyuu yeroo asifachi si daddarbatan iyyuu si asifachi si'an iyyuu maaliif daa'ima kee fi yaadiin maaliif mucaa keetii fi yaadiin jettee dubbachaa turte jechuudha. Amma lapheen Abrahaam rafeera dhugaan siin jedhe bakka amma rafee Abrahaam rafee bula jechuudha. Isa kana siin jedha baay'ee gammachuu guddaan akka waan harka keessa galteetti jechuudha. Kaleessa immoo viidiyoo irratti dubbatee ture maqaa ishii dha'uun barbaadu jedhee har'a immoo ishiin gara mana isaatii naa wayya jettee jechuudha eebbifama.